Barakuudha sagal diidamii afur kan hundeeffame hospitaalli yaadannoo Raas Daastaa Daamxoo waggoota 94 darbanii fi tajaajila yaalaa adda addaa kennaa kan ture yommuu ta'u rabbii gaditti lammiileen Itoophiyaa hedduun lubbuun akka jiraatanii fi sababa ta'uu fi fayyaan akka bulan taasisee jira. Baroottan kanneen keessatti qofa hospitaalli kun dhukkubsattoota tajaajila yaalaa deddeebi'anii yaalamuu 140 kanneen yaalaa tattamaa barbaadan 15,000 haadholii da'umsaa 5,000 fi tajaajila kan laate yoo ta'u amma tajaajiluu qabu tajaajiluu kan hin dandeenye fi kanaaf ammoo sababoonni adda jiraachuu fi sababoonni akka dulloomu manneen hospitaalichaa baay'een humna olii tajaajilamtootaa fi hanqinni teekinooloojiiwwan yaala ammayyaa jiraachuu dhabuun gufuulee gurguddoo akka turan odeeffannoon hospitaalicharraa arganne ni ifoomsa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees rakkoo kana waaraadhaan furuudhaa fi tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'e hawaasaaf laachuuf giddugala yaalaa sadarkaa olaanaa haaraa ijaarsisuun xumursiisee bakka kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee fi hoogganaan biiroo fayyaa magaalattii Dr. Yohaannis Caalaa dabalatee hooggantoonni magaalattii kanneen biroo argamanitti eebbisiisee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa saganticha irratti ergaa dabarsaniin giddugalli yaalaa sadarkaa olaanaa hospitaalicha keessatti ijaarame tajaajila hospitaalichaa dachaadhaan kan ol guddisu ta'uu ibsanii jiru. ከተማ አስተዳደራችን የጤና አገልግሎት ፍትሃዊነትና ጥራት bulchiinsi magaalaa keenyaa haqa qabeessummaa fi qulqullina tajaajila fayyaa yeroo gara yerootti gama fooyyessuutiin hojiiwwan hedduu hojjechuudhaan jijjiiramoota qabatamoo galmeessuun danda'ameera. Agarsiiftuuwwan kanaa keessaa ministeera muummee keenyaan eebbifamee tajaajila kan eegale hospitaalli ispeeshaalaayizidii laaftoo ammayyaa ta'e hospitaala yaadannoo Zawudituutti giddugalli yaalaa abbaa gamoo 8 kan dandeettii hospitaalichi duraan qabu dachaan ol dabalee fi hospitaala Minilik lammaffaatti ijaaramuun meeshaalee yaalaa ammayyaa kan guuttate giddugalli qorannoo DNA fi forensikii akka biyyaatti kan jalqabaa ta'e isaan gurguddoodha. Giddugalichi teekinooloojiiwwan yaala ammayyaatiin kan guutame ta'uu kan ibsan Dr. Yohaannis hospitaalichi adeemsa yaalaa keessatti baay'ee barbaachisaa kan ta'e ofiisaatii oksijiinii oomishuu qofa osoo hin taane dhaabbilee yaalaa birootiifis dhiyeessuu akka danda'u ibsanii jiru. ይህ የሕክምና ማዕከል ጥራቱን የጠበቀ ዘመናዊ giddugalli yaalaa kun tajaajila fayyaa qulqullina isaa eeggate ammayyaa fi saffisaa ta'e kennuudhaan jiraattota magaalaa fi biyya keenyaaf boqonnaa guddaa kan kennuudha. Hojjettootaafis ta'e tajaajilamtootaaf mijataa ta'uu irra darbuun carraaqqii magaalaa keenya giddugala tuurizimii fayyaa gochuuf taasifamuuf humna dabalataa guddaa kan ta'uudha. Milkaa'ina pirojektichaaf gumaacha guddaa kan taasise bulchiinsa magaalichaaf addatti immoo kabajamoo kantiibaaf kanneen biroo hunda maqaa biiroo fayyaa magaalattiitiin galatoomaa jechuun fedha. Giddugalli yaalaa sadarkaa olaanaa haaraan hospitaalicha keessatti ijaarame kuni bu'uuraaleen misoomaa fayyaa waggoota 5 darbanitti magaalaa Finfinneetti ijaaraman magaalattiin dandeettii dhaabbilee fayyaa waggoota 100 lakkaa'amanii fi qabdu dachaadhaan akka dabalu taasisuudhaas Dr. Yohaannis ibsanii jiru. Hojii gaggeessaa olaanaan hospitaala yaadannoo Raas Daastaa Daamxoo obbo Tashoomaa Hundee giddugalli hospitaalichaa kuni magaalattiifis humna tajaajila yaalaa ammayyaa dabalataa akka ta'u himanii jiru. በዚህ ዛሬ የምናስመርቀው አዲስ ህንጻ ደረጃውን የጠበቀ gamoon eebbifame kun bakka yaala tasaa sadarkaa isaa eeggate dabalatee waliigalaan lafa kaaree 2,060 irra kan buufate yoo ta'u tajaajila damicharraa eegamu humna guutuun dhiyeessuuf kan dandeessisuudha. Gamoon kun tajaajila qorannoof kan oolan kanneen akka CT scaanii, MRI, X-ray, ultrasound fi tajaajila laaboraatoorii guutuu kan qabateedha. Kutaalee yaala fayyaa mijatoo fi meeshaalee barichi barbaadu kan guuttatee qabu tajaajila mana qorichaa kan kennu bakka haara galfii mijataa kan qabuu fi dandeetti ciibsanii yaaluu keenya kan sireewwan 150 gadi qabus dachaan ol guddiseera.